Jaarsi koo qaamni saalaa kee biyya alaatti bal'atee dhufe naan jedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koo kutaa 1 hanga 8tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 9f kutaa 10 immoo heerumeen abbaa manaa koo biratti baradhe. Sanaan booddee gara biyya hambaatti bahee waggaa 4 hojjedheen abbaan manaan koo koottu gara qe'ee keetti deebi'inaan jedhee mana kootti galeen jiraachuu yeroon jalqabu immoo qorumsi gurguddaan bultii koo jeequu jalqabe. Dhumni isaa garuu akka kiyyaafis akka abbaa manaa kiyyaafis otoo hin taane akka rabbiitti fedhii isaatiin ta'e. Dhalli namaa waan gaariis ta'e waan hamaa walirratti yoo raawwate egeree bultii fi guyyaa eegee murtee kan kennu immoo Rabbi guddaa isa samiirra jiru, guddaa xiqqaa, dheeraa gabaabaa, furdaa qal'aa kan qabu kan hin qabne jedhee ija isaa duratti kan addan qoonnedha mitire. Isatu hunduma keenyaaf akka gatii keenyaa nuuf murteesse. Haati kiyya abbaa koo waliin ijoollee 6, dubartii 4 fi dhiira 2 qabu. Arfan dubartootaa hundi keenya faana yookiin immoo karaa obboleettii keenyaa hangafaa hordofne kutaa 8 darbanii 9 ga'uun akka anaaf obboloota kootti manattafuu ta'ee wanta nutti mul'atu. Anaa fi obboloonni koo dubartootaa kutaa 8 barnootaatiin hin dabarre. Kana hundaaf immoo sababa kan ta'e obboleettii keenya hangafaadha. Kutaa 8 keessaa heerumatti galtee isheetti aantee kan dhalattu obboleettiin keenyi kan biraas ishuma hordofuun kutaa 8 keessaa heerumte. Anaa fi obboleettiin koo isheen quxisuus kaayyoon yookiin immoo karoora mana haadhaaf abbaa keenyaa biraa bahu kutaa 8tti nutti fakkaata ture. Anallee miti obboleettiin koo isheen quxisuun kutaa 8 gara 9tti darbitee heerumni akka ishee yaaddetti dhufuu fi dinnaan kutaa 9 baatii 2 otoo hin baratiin hariiroo jaalalaa 7 hin uumne keessatti seentee gaa'ela dhaabbatee jiraachuu jalqabde. Kuni kan nu hubachiisu mana keessatti gahee dubartii yookiin immoo obboleettii hangafaati. Obboleettiin hangafaa mana keessatti barnoota barattee seeraan haga dhumaatti kan deemtu yoo ta'e obboloonni dubartootaa duubarra dhufanillee kanuma yaadu. Otuu obboleettiin hangafaa bakka tokko hin gahiin obboloota ishee gorsuuf ni yaalti yoo ta'e atuu kanan goonee siifiyyuu kun hin taanee hin milkoofnee jechuun ni tuffatu, hin ajajamanii fi bakka sanatti yaada isaanii jalaa cabsu. Hangafti gaa'ela seera qabeessaan kabajaan kan heerumte yoo ta'e obboloonni dubaraa warri kaan mana keessa jiranillee akkanuma kabajaan heerumuu barbaadu. Hangafti bakkee keessaa maqaa qabdi taanaan sirriisaa ta'u sirriin ta'iin eegoon dhalatan atiyyuu akkanadha jechuun sammuu isaatti waa'ee hangafa isaanii yaadanii maqaa hangafti suni argatte dafanii argatu. Jireenyi immoo yaadaniis otoo hin yaadiinis dorgommii waan na ta'eef anaa fi obboloonni koo obboloota keenya qixxaachuuf kutaa 8 keessaa dafanii heerumuun akka beekumsa yookiin immoo abshaalummaatti ta'ee nutti mul'ata ture. Hangafti baddee yookiin immoo cabdee quxisuun mana gaarii kan galu yookiin immoo kan milkaa'u baay'ee muraasadha. Yoo tarii carraamti adda ta'e balbala maatii sanaa rukutee yoo itti seene malee bakka hangafti hin tolletti, bakka hangafaaf hin milkoofnetti inni kaanni tolaan fafadhaam. Wanti kun ijoollee dhiiraaf garuu hagas mara hin hojjetu. Haa ta'uutii garuu hangafti dhiiraa gaarii jabaa karaa baasuu kan danda'u abbaa lammaffaa ta'ee obboloota isaa dhiiraa warra quxisuu kan to'atu yoo ta'e kunis karaan gaarii kan ittiin milkoofnee fi hin qabu. Waa'een mana keenyaa karaa kanaa baay'ee na ajaa'iba. Ani jaalallee kiyya kan hin qabadhe yeroon barnootaan kutaa 8ffaa baradha. Ayyaanatti maatii isaa dubbisuu ni dhufa. Fulbaana wal arginee
haga masqalaatti gaaffii jaalalaasaaf tole jedheen yeroo ayyaana gannaa yookiin immoo hillee akka jaalalleetti wal dheebonnee wal arganne yeroo faasigaadhaaf maatii isaa bira dhufummoo kabaja durbummaa koollee kenneefiin torbee tokko maatii koorraa dhokadheen sababa uumee baheen hanga inni warra isaa bira jirutti mana haadha isaa keessatti wal argannee yeroo gaarii waliin dabarsina turre. Amma isaatiin jaalladheeraam lubbuun koos foon koos isa qofaafeetiim. Kanaaf kutaa 8 kanammoo darbuu waan hin qabneef kallacha akka inni maatii koo biraatii na fudhatuuf daa'imni gadameessa koo keessatti akka inni uumamuun barbaade yeroonni ana waliin ciisee qoricha ulfa dhorku biteenaaf kennu tole jedheen harkaan fudhaa haa ta'uutii garuu hin liqimsuun tureem. Kanaan hin oolle baatiima sanatti akka garaatti naafe naaf galee suuta soqeen akka garaatti naafe yeroon itti maa dhufu rakkoon qabullee naan jechaa ture mirkaneeffadheen otoo nani maatii koo biratti hin salphatiin dhuguma na jaallatte yoo ta'e ofitti na fudhu yoommoo nan jaallattu ta'e ulfa kana ofirraa baaseen anaa fi atis jaalalli keenyi asumarratti dhaabbatan jedheeniim. Yeroo kana inni otoo fedha kiyyaatii otoo kutaa 10 xumurtee natti tolaa haa ta'uutii garuu kuni uumameera taanaan dhimmatti daa'ima kiyyas baastu hin qabdu koottu naan jedhee ulfa baatii 2 garaatti baadheen kutaa 8 ministirii qorameen jaalallee koo kana bira dhaqeem. Torbee booddee maatiitti beeksisuun jaarsummaan ergamee araarri maatii gidduutti bu'ee ani haadha manaasaan ta'e. Daa'ima kiyyas rabbi na gargaaree mucaa dhiiraa akaakayyuusaa fakkaatu lafan buufadhee maatii birattis ana birattis gammachuu guddaan ta'e. Akkuma ani isa waliin jiraachuu jalqabeen obboleettii isaa bara haaraatti kolleejjii teeknikaa seentee barattu ofitti waamuun anillee barnoota koo akkan itti fufu na taasise. Kutaa 9 kutaa 10 abbaa manaa koo biratti ergan dahee booddee baradheen xumureem. Hanga yeroo kanaatti manni keenyi mana ajaa'ibaa waaqxii manatti sodaatamu keessummaan manatti kabajamu namni biyya keenyaa Finfinnee gahu mana keenyatti buufatee kan darbu fira koo kan naaf kabaju fira isaallee fira kootiin oliti kan hin kabajamuu fi maatii isaa biratti ishee immoo giiftiidha malee dhuguma nama kan hin jedhamu ajaa'iba ture. Obboleettiin isaallee akka obboleettii abbaa manaatti otoo hin taane obboleettii koo quxisuu koo taatee natti mul'atti. Afaan ishee akka dammaa kan mi'aawu tole malee hin biin lakkiin kan keessa hin jirre ajajamtuu ajaa'iba namaa turte. Abbaan manaan koo waajjira mootummaa keessa hojjetaam. Kan inni barate dippiloomaadhaan barnoota sarveeyii ta'us digirii isaa guuttateeraam. Haa ta'uutii garuu barnoota barateen otoo hin taane carraama hojii bakka gaarii argateen hojii isaallee nama hojjetudhaam. Kanaan kutaa 10 akkuman xumureen haalli jireenyaa tokko maddi galii anaafis obboleettii isaafis maatii isaafis kanuma inni hojjetee fidu mindaa mootummaa kanadha waan ta'eef abbaa manaa kootiin kanaanoo lafa bituu miti mana ijaaruu miti gatii makaraayyuu of danda'uun nutti ulfaateera maallaqa barbaadiitii gara biyya hambaatti na ergii jedheen gaafadhaanii. Yeroo sumayyuu inni mindaa gaarii ni argata haa ta'utii garuu mindaansaa bakka baay'ee gahaa. Obboloonni isaa harka isaa eeggatu maatii isaa isatu jiraachisa obboleettii isaasitti isatu barsiisa anaa fi daa'imni isaa jirra hundumti keenyiyyuu isarratti ba'aadhaam. Kanarratti immoo dubartiin heerumteellee warra isheef waa kennuu gatii guddisa isaaniif eelaa isaaniif elaa kunoo jettee gammachiisuu ni barbaaddi mitiire. Yeroon isa bira jiraadhu maatii koo ilaaluun yookiin immoo yaadachuun dheebuu koo tureem. Haatii fi abbaan koo yeroo ana bira dhufan gatii tiraanspoortii biyyatti deebi'anillee kanfaluun baay'ee natti ulfaataadhaam. Kanaan biyya hambaa nan deema jedheen isa rakkiseen liqeeffatee na ergeem. Daa'ima koo obboleettii isaatti kennadheen gara biyya hambaatti nan imaleem hojjechuus nan jalqabeem. Akka dubartii rakkina maatii ishee fi rakkina mana ishee ilaalaa hojjettu gadi jedheen hojjechuutti fufeem. Jalqaba kanarraatiin dhaladhe maatii koo kan na guddisan kan gatii natti kanfalan kan qabaniin umurii koo guddinaaf na gahe gatii kan natti kanfalan isaanidhaati warra koof lafa qaban irratti mana bareedaan ijaaree fi gaa'ela keessa taa'anii dhugumatti maatii ofii guutummaa guutuutti gargaaruun baay'ee ulfaataadha. Wanti kunis anaa fi abbaa manaa koo fageenya irratti walitti nu buusuun isaa hin oolleem. Sababiin isaa immoo duruunfadheen wantan argadhu hundumaan uffata takkaallee otoo ofirraan jijjiiriin mana haadhaaf abbaa koo bareechuu irratti yeroo koo
waggaa tokkoof baatii 4 gubaan ture. Sanaan booddee waggaa 2 guutuuf baatii 8 hafan ciniinnadheen otoonni na loluu maallaqa walitti qabeen hodhu kunoo maallaqni kun lafa nuuf bituu danda'a jedheen abbaa manaa kootti ergee. Innis yeroo jalqabaaf natti hiikamee maallaqa sana narraa fuudhee lafa nuuf bitee. Akka carraa ta'ee maallaqni jijjiirraa biyya keenyaa yeroo sana akka maallaqa biyya hambaa ammaa hin maraanne sammuusaa hin gadhiisne ture. Amma ni maraateera toon taane sammuusaa gadhiiseera jechuutu danda'ama. Maallaquma biyya hambaa xiqqoo maallaqa baay'ee biyya keessaa ta'a. Haa ta'uutii garuu wanti dur maallaqni xiqqoon bituu fi wanti amma maallaqni baay'een bituu biyya keessatti illee walitti hin dhufu. Akka durii kaashiidhaan maallaqa baannoo too taane madaabaraatiin gara suuqii geessinee wanta binnu zayitii fi sukkaara bitanna ture. Maallaqni keenya baay'ee kufeeraa isiniin jechuumaafi kanaan lafa nuuf bitee ammas miindaa inni argatuutiin mana ijaaruun waan hin danda'amneef kontiraataa waggaa 2 dabaladheen ittiin fufee. Innis biyya hambaa itti fufuun koo erga maallaqa hanga kanaa ergee fedhiisaa ture. Tole jedheen hojjechaa mana kana ijaaruu jalqabee. Maallaqan waggaa 2 guutuu hojjedhe manuma kanarratti hin fixee. Kan dhumarratti of harkatti qabadheen dhufe maallaqa baatii 3 ture. Meeshaawwan mana keessaa xiqqoo inni waan hin beekneef kan bareedan simboo qaban itti guuttachuuf jechuudha. Boolee gaheen abbaan manaan koos maatiin koos dhufanii haala ho'aatiin hanga cidha kiyya fakkaatutti dhufanii na fudhatanii. Yeroon biyyaatii gara biyya hambaa deemu guyyaa meedikaalaa ulfaatinni kiyya kiiloo 47 ture. Daheen iyyuu ani qaama hin qabu. Yeroon biyya hambaatii deebi'u garuu ulfaatinni kiyyaa kiiloo 83dha. Walii galaan naannoo kiiloogiraama 36 ulfaatinaatiin dabaleera. Namuma akka koo tokko dabaluuf kiiloogiraama 10 qofatu hafa. Qaamaan jijjiiramuun koo maatii koofis ta'e abbaa manaa koof naasuu kan ta'e achuma buufata xiyyaaraa akkuma gaheetti hammam geessee dhuftee kan jedhu ture. Namoonni biyya hambaa jirtan obboloonni koo dubartoonni waa'ee furdachuu fi huqqachuu biyya hambaa keessatoo jiraatanii isinitti himuun danda'u. Baay'ee ho'aa harka caalu hojjettuun manaa nyaatuma gosa tokko nyaatti halkaniif guyyaa walitti hojjechuu. Iyyi daa'ima Arabootaa sun hundi walitti ida'amee dubartiin akka of hin qabne furdachuu ishee huqqachuu ishee akka garagaltee of hin ilaalle ishee taasisa. Dur yeroon isa bira jiru qaamni koo otoo xiqqoonaaf dabalee baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu biyya hambaa deemeen waggaa 2ffaa booddeedha dhaqni koo walirratti aluu jalqabe. Kanaan jalqabarratti itti toleera naan jedhanii maatiin koos abbaan manaan koos gammachuudhaan na fudhatanii. Haa ta'uutii garuu torbanoonni yeroo lakkaa'amaa dhufan abbaan manaan koo waa'ee furdachuu koo maddii qabee nattaasa'uu jalqabe. Furdina kanaanis maqaa sammuu kiyya na tuqu akka qoosaatti naaf baasee booddee immoo maqaa kiyya naaf godhee harka caalu isaatiin na waamuyyuu eegalee. Kaayyoon biyya hambaatii ergan dhufe daa'ima lammataa abbaa manaa koof dabaluu ture naaf milkaa'ee akkuman dhufetti ulfaa'ee garaattiin godhadhe. Sun immoo itti naaf dabalamee tokkoffaarratti mataa kootiin akkan of jibbu, lammaffaa immoo ittuu abbaan manaan koo dabalee akka inni na jibbu na taasisee. Akka carraa ta'ee ani ofiif biyya hambaatii dabaladhee taa'ee wantan biyyattillee yeroon galu na hojjedhu maallaqa qabachuu nan barbaada ture. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo hoggansaan waajjira tokko irratti muudama argatee mindaansaas akka gaariitti dabalamee fi hojii jalqabee ture. Kun isaaf abdii kenneeti lakkii koottu galinaan jedhee gara biyyaatti hin galee. Kanaan jireenyi itti fufee konkolaataatu isa fudhata, konkolaataatu isa geessa. Haaftiif lafti akka namaatti otoo hin taane akka waaqaatti isa ilaala. Hiriyoonni isaa qixxee isaa haasa'uu dubbachuu hin danda'anii. Hoggansa kanatti dhufee baatii jartuu keessatti laftillee kennamee fi jireenya ajaa'ibaa nu jiraachisuu jalqabee. Haa ta'uutii garuu ani ulfa ta'een abbaan manaan koo hin tufata. Dhiphinni dubartiin ulfa keessatti argitu uumamumaan iyyuu addadha. Jibbi kansaa immoo naaf dabalamee bahuu natti gunguma. Kanumayyuu danda'een rabbi na gargaaree yeroon kiyya gahee nagaadhaan hiikameen daa'ima lammaffaa kiyya nan godhadha. Yeroo kanatti tureem daa'ima lammaffaa kuman daheen furdinni qaama kiyyaa mana kiiloogiraama 80 kan ture 102 gahee kiyyaa oluma ta'ee abbaan manaan koo afaan baase hin dubbadhu jedheen malee erga biyya hambaa deemteetii deebite qaamni saalaa keeyyuu bal'ateera. Araba sakamtu maashina akkamii fayyadamee qaama
saalaa kee keessa seenee naan jedhaam. Kan ani dahe ciniinsuutiin ture. Ciniinsifattee yeroo deessu dubartiin waa'ee dhiphachuu yookiin immoo bal'achuu qaama saalaa isheetu ishee yaaddeessa otoo hin taane nagaadhaan ciniinsuu sana keessaa hiikamuudha. Namnis yeroo ishee gaafatu nagaadhaan baga deesse baga rabbisi hiike ilmoo kee baga harkatti qabatte jedha malee qaamni saalaa kee ni bal'ate moo ni dhiphate jedhee gaafata miti. Kuni safuu keessayyuu hin jiru. Abbaan manaan koo garuu dahumsa koo booddee kanaan na tuquu na waraanuu furdinni koo itti of na jibbisiisa. Inni immoo jecha biraanaaf ta'e daheen baatii sadaffaatii booddee mana iyyuu dhufee buluu dhaabuu jalqabee. Amma gaa ijoollee lama godheera mitiire ani garattiin socho'uu hin qabu natti taphachuu jalqabee. Kanarratti immoo rakkinni gara biraa balbala koo rukutee daa'imni koo baatii lammaffaa booddee karree fudhalate na jalaa dhukkubsachuu jalqabee. Torbeetti mana yaalaatiin deebi'aa. Kanaan mana dhufeellee buluu dhaabeera mitiire hospitaala deemeen maallaqa isaan na gaafatan yeroon gaafadhuuni abbaan manaan koo nan uffee hin qabuyyuu naan jechuu jalqabee. Otuman marmaaruu daa'imni koo dhalatee baatii 6ffaarratti lubbuunsaa addunyaa kanarraatii na jalaatii darbee. Rakkina dhiphina mana koorratti rakkoon gara biraa kuni naaf dabalamee wayyoo dhala koo jedhee abbaan manaan koo yeroo boo'u ani boo'icha addaan kuteen isaatiin hin ilaalan ture. Sababiinsaa immoo walitti aanseen torbee 1-2 hospitaala keessa yeroon ciisu maal taate akkam taate mucaan koo akkam ta'e jedhee takkaaf dhufee na ilaaleen beeku. Gadda mucaasaaf guyyaa 7 hojjettoonni biiroosaa dhufanii teessisanii guyyaa 7 booddee garuu gara hojii isaatti deebi'ee sanaan booddee balbala koo dhufee nagaa jirtaa jedhee na gaafatee hin beekne. Yeroo muraasa booda dubartii gara biraa waliin gaa'ila akka inni jalqabeeru dhagahee jennaan hundaafuu kan manaatii ba'ee sadha mitiire ani kanin keessa jiru mana mataa koon ijaarradheedha. Manni kireeffamu ni jira. Isuma fayyadameen daa'ima koo rabbinaa hambise kana hanga lubbuudhaan waaqti lafa kanarra na jiraachisetti nan jiraadha jedheen hin himadhuyyuu mana seeraa durayyuu hin dhaabbadhuyyuu jedheen quxuuxxadheen mana koo taa'uu jiraachuu of fooyyessuun jalqabee dhiphinuma duwwaadha. Inni gaa'ela gara biraa dhaabbachuusaa yeroon dhagahu garuu edaa dhamaatiin koo kun hundi namaaf ture miti. Nama laalaa ijoollee koo guddisuuf mana koo dhaabuuf gatii kana kanfaleera miti. Amma ofitti deebi'uun qaba jedheen kiiloon hammi suni narratti guuramee. Anis akkan of jibbu abbaan manaan koos akkanan jajjabeessine akkan of jibbu kan na taasise kana baatii keessatti kiiloogiraama 20 buddeena ofirraa kuteen bishaaniin guyyoota hedduuf oolchee of bulchuun ofirraatii gatee. Isaxxaanu baatii 2 keessatti kiiloogiraama 10 tooftaa gara biraatiin ammas ofirraatiin gatee. Abbaan manaan koo anarraatii adda bahee baatii 7ffaatti kiiloon kiyyaanii 58dha. Gara namummaa sirrii kan duriin qabu dubartii of hin jaalladhutti hin deebi'ee. Maatiin koo baadiyyaatii horii qabu nan rakkadhee hojii mana bunaa xiqqoo nan jalqaba jedheen yeroon isaaniin gaafadhu hundumtu kan qabu walitti naa qabee horiirree naaf gurgure qarshii 50 naaf erganii. Waan ati keessa jirru waanuma goonu wallaalleeti malee nutuu sirriitti beeknaa naan jedhanii. Ani garuu onneedhaan of keessatti dubartii cimtuun ture. Kanan qabu daa'ima koodha. Isaaf jedheen jiraachuun dadhabu jedheen mudhii kiyya ni dhadheem. Jaalalli abbaa manaa kiyyaan mana isaa keessa hin tursu taanaan har'oo qaama kiyyatu furdate boru otoo lukti kiyya cabee ijji kiyya jaamee namni kun anaan maaliyyuu na godha jedheen xiiqoftu of godheen mana ciree fi mana bunaa xiqqoo tokko ofii kiyya gugguufeen bakka hundumaa dhaabbadheen hojjechuun jalqabeem. Kan namni rakkatu mana kiraadha mitiire ani gatii mana kiraan qabum tureem. Haa ta'uutii garuu of danda'uu kiyya maatiin abbaa manaa koo yeroo argani manni kun qarshii namee qabaasaa isheenis hojjettu atis hojjettu isin gidduutti waan ijaarameef yoo dhiisteettaanii ta'e akkam mana hamma kanaa ga'u dhiistee fi borisa mana ijaarrachuuf jettee mana ijaarte dhiistaa jedhanii gorsaniini. Biyyi keenyi tokko waan na ta'eef maatii kiyya waliin illee walitti bu'u. Sababuma kanaatti jechuudha inni aangoorra waan na jiruuf salphaatti akka ijaarratu maatii isaati machaa ture. Haa ta'uutii garuu anarraatii adda bahee aangoo fi harmi yeroo ma eega malee hin kufa jedhu mitiire
aangoo sarraatii kaafamee hinumaa yakka malaammaltummaatiin himatamee mana seeraatti deddeebi'u jalqabe. Kanaan maallaqa isaa gara maatiif obbolaatti waan dhokseef miindaan qofti yeroo harka isaatti haftu waa'ee mana koo na falmuu jalqabe. Falmiin kiyya otoon xumuramiin falmiin kan mootummaa xumuramee hidhaa waggaa 8tu abbaa manaa kootti murtaa'e. Hiriyoota isaa isa waliin shakkamanii hojiirraa gadhiifaman 7 illee hidhaan gita isaanii kennameefi yeroo kanatti ture haati manaansaa inni hidhamee baatii 2tti hiriyaasaa heerumtee gaa'ela dhaabbatee jiraachuu kan jalqabde. Ani immoo nama dhamitiire abbaa mucaa koo dhamitiire garaan koo jabaachuu waan dadhabdeef deemeen mana dabaatti gaggaafachuu nyaata geessuufi nan eegale. Yeroo kanatti ture mana dabaa keessa taa'ee edaa namni qulqulluu na jaallatu abaluudha balleesseera irra darbeera quufatu mana kiyya keessaatii na baasee har'ammoo beela'eera nama na bira dhaabbatu dhabeen jira haadha manaa kooti na deebisaa jedhee hiriyoota isaa kadhachaa jira maatii isaa kadhachaa jira. Maatiin isaa anaaf isa gidduuti waan baay'ee dubbatanii anaanis wanta baay'ee na godhaniiru karaatti natti dhufanii dhabanii maatiin koo immoo ati gaa nama yoo isatti deebite naan jedhanii sarara naaf kaa'aniiru. Ani garuu waa'ee isatti deebi'uufis yaadan qabu dhiira gara biraatti heerumuufis fedhiin qabu. Rabbi guddaa beekee guyyaa isaa eeggatee murteesseef garuu yeroo hundaa hooquba koon dhiyeessaam. Har'a rabbiif haa galatu mucaa koo barsiifachaa jireenya bareedaa jiraachaan jiraam. Boru yoo inni mana adabaatii bahu inni barbaade otoo hin taane ofii kiyya fedhii kiyyaatiin wanta inni ana biratti hore manan keessa jiraadhu gurgureen gatii humna isaanan kennaafi. Kana gochuun koo immoo seeraan illee waan taa'eeruuf waaqayyoonis waan gammachiisuufi ani har'a harki koo gahaadhaam. Darbeen bara kanallee mana ijaarrachuu nan danda'am. Waaqni fayyaa naaf haa kennu. Hojiin isaa yeroo hundumaa anaaf raajii dinqiidhaam. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinnee irraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodee isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaatii tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qoodee guddaa galatoomii siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee waan isinitti dhagahame waan irraa barattan komentii jalatti barreessaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha qophii barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.